Hiriyaa kee kaleessaa dhuftee natti hamattee hedduu siif dhiphadhe gaarii na fakkaattee fakkeessituu ta'uu har'a naaf mul'atte. Rakkoo fi gidiraa seenaa jireenya kee eenyuuf odeessitee har'a taate bakkee rabbuu nama muudin gaararraa akka ta'e. Bifa jijjiirrachuu maaltu geesse silaa rabbiin amrii qabu wayiif nama hilaa namni akka keetii yoo maal ta'e jiilaa. Gaarii odeessitee yeroo buluu feetu nama cortee deemtaa waan deebituun seetu rabbi dhugaaf jira laga takkan ceetu. Fuula gaarii qabda arraba fakkeessituullee qaamaan nama guddaa hojiin kee ijoollee summii ati baattu eenyuufuu hin tolle. Guyyaa kaleessaa 30 addeessitaa har'a hin dhageessu bultee na dheessitaa tasa si qabannaan dachaan fakkeessitaa. Uumaa namaan qabdu fakkiin kee gaararraa na biraa jibbamte siif dhime har'arraa dhiisi amala akkanaa siif dhaame qalbiirraa. Namni sammuu qabu namni qalbii qabu hin godhu akkana rakkoo akkam ta'uu bakka fedhes ta'uu qalbii dhugaaf bana jibbamuu filattee rakkachuu filattee salphinni kee kana.